Ajandaa sadarkaa biyyoolessaa ijoo ta'an kan bulchiisa naannoo Somaalee adda baasuuf deemsi ture xumuramuusaa Komishinarri Olaanaa Komishina Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfin Araayaa ibsanii jiru. Walgahii sadarkaa naannootti magaalaa guddoo kataate Jigjigaa keessatti onkololeessa 20 hanga 25 bara 2024tti gaggeeffame kanarratti bakka bu'oota hawaasaa, hoogganoota paartilee siyaasaa, qondaaltota naannoo fi bakka bu'oota waldaalee lammummaa dabalatee namoonni 1,200 ta'an argamu Piroofeesar Masfin Araayaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hirmaattonni walgahichaa dhimmoota waloo isaanii irratti walii wajjin mari'achuudhaan ajandaa marii biyyoolessaa adda baasanii bakka bu'oota isaanii yaa'ii guutuu biyyoolessaa irratti hirmaatan filachuu isaaniis dubbataniiru. Gama kaaniin addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden yookaan ONLF adeemsa marii biyyoolessaa kanarraa hirmaannaa isaa addaan kutuu beeksisee sababaan kennes komishinichi hunda hammachuu mirkaneessuu dadhabee jechuun himate. Ibsa waxabajjii 20 bara 2024 guyyaa walgahii sadarkaa naannoo eegale sanatti baaseen ONLF akka jedhutti tarkaanfiin dhiyeenya kana paartii biyya bulchaa jiru naannoo Somaalee keessatti fudhate gam tokkoon hirmaattota filachuudhaan waliigaltee paartilee siyaasaa waliin taasifame cabsuu fi sagalee adda addaa cinatti dhiisuun adeemsa kana miidheeraa jedheera. Haalli addaan qooduu kun kaayyoo marii biyyoolessaa kafaalleessu yoo ta'u kun silaa qooda fudhattoota hunda walitti fiduun hundee wal dhabdee furuuf kan yaadamedha jedha ibsi ba'e. Piroofeesar Masfin garuu adeemsi ture hunda kan hammatee fi qooda fudhattoota birootiinis hordofamaa ture jechuudhaan falman. Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koonsoo naannoo aanaa Sagan bulchaa kan turan obbo Urmallee Ugandee sababa jeequmsa magaalaa Sagan keessa tureen bara darbe gaafa hagayya 11 bara 2016 irraa kaasee hidhamanii kan jiran akka gadhiifaman jechuun maatiin gaafatan. Isaan waliin namoonni hooggansarra turan adda baafamanii hidhaa jiru kan jedhan obboleessi isaanii Maatiyos Ugandee sagalee Ameerikaatti akka himanitti obboleessi koo yakka dalaganii osoo hin taane wayita jeequmsi ka'ee ture sanatti lubbuun namoota 14 darbuu dabalatee miidhaawwan dhaqqabaniiran hospitaala dabalatee dhaabbileen mootummaa 23 gubachuu sagalee Ameerikaaf ibsa waan kennaniif hidhaman jechuun dubbatan. Ajajaa poolisii godina Koonsoo kan ta'an Koomaandar Salamoon Kabaayitaa dhimma kanarratti gaafatamanii obbo Urmaleen hidhaa jiraachuu mirkaneessanii kan hidhamaniiran garuu ibsa miidiyaaf kennaniin osoo hin taane yakkaan waan shakkamaniifidha jedhaniiru. Gabaasni kan Yoonaataan Zabdiyoosi. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo uummata Itoophiyaa keessaa dhibbeentaan 76 intarneetii bilbila harkaarraa hin fayyadamanii jedha qorannoon hojjetame tokko. Jaallanneen dabalataan nutti himti. Kanas tajaajila teleekoomii irratti qorannaa kan gaggeesse dhaabbati Global System for Mobile Communication Association yookaan GSMA jedhamutu ibsee jira. Dhaabbati kun har'a gabaasa baaseen Itoophiyaa keessatti tajaajilli dijitaalaa kan intarneetii bu'uura godhate argachuuf manneen bilbila ismaartifoon jedhamanii hanqinni jiraachuun rakkoo tokko jedhe. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan ogeessi tokko akka jedhanitti kanneen tajaajila teleekoom dhiyeessan qiyyaafata isaanii magaalota qofarratti waan taasisaniif jecha baadiyyaa biyyattii keessatti rakkinni kun uumamuu akka hin dandeenye ibsan. Hojii raawwachiiftuu olaantuun kan Itiyoo Teleekoom adde Fireewoot Taamruu gama isaaniitiin tajaajila dijitaalaa kan baadiyyaa keessa jiru fooyyessuuf waggaa kana keessa mannee bilbila ismaartifoonii jedhamanii 200,050 raabsuuf akeeka akka qaban ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira. Garee riphee loltoota Yuugaandaa Lord's Resistance Army jedhamu keessatti ajajaa sadarkaa giddu galeessaa kan ta'an Toomaas Kiyoyeeloo jimaata har'aa Yuugaandaa keessatti himannaa yakka waraanaa ajjeechaa gudeeddii garbummaan nama qabachuu dararuu fi butuu dabalatee raawwataniiru jedhamanii himatamaniin hidhaa waggaa 40 irratti murtaa'ee jira. Kiyoyeeloon baatii hagayya darbe keessa yakka waraanaa 10 ol kan irratti murtaa'e yoo ta'u qondaalli sadarkaa olaanaa akkasaa qaama haqaa Ugaandaa duratti murtii argachuunsaa yeroo jalqabaati.
dhuma bara 1980 keessa kaayyoo mootummaa kuffisuuf kan hundeeffame garee riphxe loltoota LRA yookaan Lord's Resistance Army maadheelee Ugaandaa gama kibbaarraa waraana waliin yeroo wal lolaa turetti hooggansa Joseph Kony jalatti gara waggoota 20f lammiilee Ugaandaa irratti gara jabeessa ta'eera. Abbootii murtii arfan keessaa tokko ka ta'an haati murtii Daankan Gaasaaguwaa yakkamaan kun karoora tarsiimoo fi raawwii qabatamaa yakkoota ulfaatina garmalee qaban keessatti ga'ee olaanaa taphateeraa jedhan. Miidhamtoonni dhukkubbii fi gidiraa qaamaaf sammuu hamaa waliin hafaniiru jedhan. Kuweeloon yeroo dhaddachatti dhiyaate mannaa kan haalee ture. Abukaatoonsaa akka jedhanitti murtii kenname irratti oliyyannaa dhiyeessuuf jiru. Naannoo bara 2005tti dhiibbaa waraanaatiin gareen riphxe loltootaa kun gara bosona seera qabeessa hin taane Sudaan Kibbaa, Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Riippaabilikii Afrikaa Waaltaatti baqachuudhaan achitti namoota nagaa irratti jeequmsa kaasaa ture. Bayyiin filannoo Moozaambiikii kan ifatti himameen akkuma eegametti kaadhimamaa paartii biyya bulchaa jiru Daani'eel Chaapoo filannoo pirezidaantummaa injifatanii jalame. Kaadhimamaa paartii Fireelimoo ka ta'an Daani'eel Chaapoon filannoo pirezidaantummaa kana sagalee dhibbentaa 70.67 argachuun akka injifatan bayyiin filannoo Komishinni Filannoo Biyyoolessaa Moozaambiik kamisa kaleessaa baase ni mul'isa. Kaadhimamaa walabaa Venaansiyoo Moondleen dhibbentaa 20 sadarkaa lammaffaarra ka jiran yoo ta'u kaadhimamaan paartii mormituu Ijooree Naamoo immoo sagalee dhibbentaa 6 gadi argataniiru. Bayyiin filannoo kun aangoo paartiin biyya bulchaa jiru Fireelimoon erga Moozaambiik gara waggaa 50 dura walabummaa argatte asitti aangoo qabatee jiru cimsa. Mormitoonni filannoon kun shiraan kan guutame ta'uu ibsuudhaan mormii dabalataa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessaa jiru. Kunis erga dhuma torban dabre namoonni paartii mormitootaa lama rasaasaan ajjeefamanii booda. Xiinxaltoonni hangi tokko akka tilmaamanitti sagaleen kennamuu isaa dura dargaggoonni quuqama Moondleeniif qaban kan ibsan ta'us paartiin Fireelimoo aangoo akka qabatu dubbatanii turan. Moondleen sagalee kenname shiraan akka raawwatame dubbatanii jiru. Gareen isaanii bayii filannoo mormuudhaaf haala mijeeffataa osoo jiru miseensonni paartii isaanii beekamoon lama dhuma torban darbee rasaasaan rukutamuun ajjeefamaniiru. Namoonni tokko dhukaasi kun siyaasaan kan ta'e ta'uu ka dubbatan ta'us ajjechaa kana kan balaaleffatan pirezidaantiin ammaa Filiippee Nyuusi kanatu ta'e jechuudhaan gara xumuraatti akka hin ariifanne jechuudha. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa walitti bu'iinsa humnoota hidhatanii socho'anii fi kan mootummaa jidduutti jiraachuun gabaafame keessa jiraatan himan waggootaa fi darbees ji'ootaaf tajaajilli bilbilaa fi intarneetii adda citaa jiraachuu VOF himanii jiran. Jiraataan godina Gujii Aanaa Waadiraa kan sababa rakkoo nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan takka haala adda cituu bilbilaa Aanaa Waadiraa ilaalchisee akkas jedhu. Naannoo sanitti amma yoo barbaadan ji'a laman cufanii konnekshiiniin hin hojjetu. Namni amma yoo dawwale argattu halkan keessa sa'aatii 6 niitoorkiin hin dhufa. Sanuu niitoorkii baaleetitti gamaa dhufa. Niitoorkii zalaagii cufanii hin cufanu torbee tokko hin cufanii hin bananii guyyaa laman cufanii hin bananii akkasiin itti deemamu jiran. Iddoo amma Aanaa Waadiraa keessa raadana argachuu hin dandeetti waa takka. Jiraataan Aanaa Waadiraa kun dabalataan adda cituu neetwoorkii bilbilaa kanaa fi ka'umsi isaa lola naannootti waboo fi humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jirudha jechaan dabalanii dubbatanii tibba kanas lolli Waadiraatti qaamota lamaan kana jidduutti gaggeeffamuu himan du'aatii lubbuu namootaaf sababa ta'uusaa himanii jiru. Gama biraan rakkoon tajaajila bilbilaa adda cituu kan keessatti gabaafame godina Shawaa Kaabaati. Jiraataan godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan takka haala jiru akkasiin ibsu. Neetwoorkiin baay'ee rakkisaadha. Karaa yaa'u akka godina keenyatti ji'a lama kan ture baay'ee hin turre sirna bonkuma badee ture. Sunis yaa'u gaafannu sababa rakkoo nageenyaa tokko opereeshiniidha waan akkasii kanatu ka'aa ture. Ammallee walirra ciccitaadha jechuudha akkuma duriititti.
Neetwoorkii bilbilaa jiruun imeelii banachuu miidiyaa hawaasaa kan hordofuu hin danda'ama naannoo sanatti amma haalli jiru akkami? Sana banachuun xiqqoo baay'ee ulfaataadha. Neetwoorkii bichaa osoo hin taane amma naannoo keenya kanatti siimuma masmaraa baafachuudhaaf kan hin jirre ta'uusaati. Maali gaafa jettuun sababa rakkoo nageenyatiif waan kana fiduun xiqqoo nutti ulfaateera waan jedhu kanatu nuufa. Barattoonni kutaa 12 qabxiin keenya dogongoraa minaamina waan jedhu kanallee iyyata garaagaraa kaasaa turanii jee asitti akka aanatitti iyyattoota kana qabxiin keenya dogongora qabaa qabxii sana akkaataa kamiin sirreeffachuu dandeenya jedhanii gaafachuudhaaf rakkoon neetwoorkii kan ture ta'uusaati. Sanirraan kan ka'e ijoolleen riimediyaalii seenuu danda'uu qabdullee kan jala tare ta'uusaa. Jiraattonni kan rakkoon tajaajila bilbilaa adda ciccituun keessa jiraachuu himan keessaa tokko immoo godina Qellem Wallaggaati. Barsiisaa Mohaammed Ahmed mana barumsaa godinicha keessa jiru tokko keessa akka barsiisan himu. Jiru hin qabnu. Daataa miti. Bilbilaa fi iyyuu bakka rakkoodha. Amma lafa neetwoorkii baanaan argattan malee akkuma silee si yaaltanii adabdan rakkoo hamaadha hin jiru bilbilli neetwoorkiin. Iddoo al tokko tokko jira. Al tokko immoo hin jiru ammoo isayyuu lafa ofii barbaaddanii lafa dawwalaayyuu bilbila namaa wal qunnamuu bakka inni jiru adda ofii barbaaddanii miilaan intina jettu. Barsiisaa Mohaammed manni barumsaa isaan barsiisan sababa tajaajilli bilbilaa keessa hin jirreedhaa fi barattoota kutaa 12 gara biraatti erguudhaaf dirqamus ibsu. 12 barana qabnayyuu turre sila haaluma amma sila kaafne kana wajji wal qabatee neetwoorkiin hin jiru amma ijoolleen televezyiinii jechuun gaagana akkuma sila kaafne daataa waan tokko fayyadamuun dirqama ture nu isa kanas hin qabnu sababii kanaatiif immoo waajjirree waan jiru laalee haalli kun adeemsu jedhamee qoratamee wanti gamaggamaan godhame gara lafa neetwoorkiitti gara barataaf mijjatee barachuu danda'utti shifti gooneerra kanaaf amma 9 amma 11 qabna ammoo. Tajaajilli bilbilaa kun ganna darbee bakkatti deebi'ee kan turee fi dhiyeenya akka addaan citesi barsiisaan kun dabalataan dubbatanii jiran. Jiraataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu kan sababa rakkoo nageenyaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kaan tajaajilli bilbilaa kun ganna 3dhaa fi magaalaa Agamsaatti gargar citee jira jedhu. Ammallee konneeshiniin siluma mootummaa hin jiru waggaa 3 oliif konneeshiniin akka magaalaa Agamsaatti hin jiru. Kun deebinee iyyachaa qaama daddaadhaan iyyachaa kan turre furmaata argachuu hin dandeenye. Hin qabnu sooshaal miidiyaa konneeshinii kan jedhamu siluma hin jiru waggaa 3 olii fi kan neetwoorkii rakkan bada ammallee erga dhufee ture hojii akka inni gahu malee neetwoorkiin tokko irraa citeetu kan inni jiru. Kanaaf tajaajila neetwoorkii kan bilbilaa hin qabnu jechuudha. Jiraataan kun dabalataan dhiibbaa tajaajilli bilbilaa dhabamuu kana yoo ibsan. Barataan qophaa'inaallee ni jira, iskoolii ni jira. Iddoo adda addaa irraa kan immoo googiliillee galanii seerchi godhanii waa hubachuudhaaf rakkoo waan ta'eef amma barana kana namni addanaati qophaa'ina kan qorame tokkollee kan hin dabarre ta'uusaati. Kun immoo miidhaa amma teekinooloojiin adeemu kana keessa duubatti hafuu kan ka'e tokko barataan tokko milkaa'ina fuunsaa gadda guddaan itti dhagamee jira. Dhimma kana irratti sagaleen Ameerikaa dhaabbata Itiyoo Telekoom irraa deebii argachuuf yaalus hin milkoofne. Jaarmayaan Freedom House kan mirga walabummaa addunyaa irraa hordofu gabaasa waa'ee biyyootanii baasanii gama tajaajila intarneetiitiin Itoophiyaa biyyoota Afrikaa walabummaa intarneetiin kennitti ramaduun qabxii gadaanaa kennuufiin isaanii yaadatama. Freedom House gabaasa isaa waxabajjii 2023 haga caamsa bara 2024 gidduutti taasise jedheeni Itoophiyaa keessatti namoonni carraa intarneetii fayyadamoo argachuudhaa fi dhibbaa ta'uudhaa fi mootummaanis qabiyyeewwan karaa intarneetiin tamsa'an ni gulaala waan jedhuun sadarkaa Itoophiyaa kana gadi buusuudha ibse.